Hayyee kabajamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam jirtan alhamdulillah olmaan akkam ramadaanni akkam guyyaa hadhaa maal fakkaata ramadaanaan ollee akkam misnitti jira alhamdulillah na bira wallahi baay'ee tokko bareedu baay'ee natti tolee jira inni kan biraas immoo gammachuun qaba waa lama waa sadiif maaliif yoo jettan gammachuun an qabu tokkoffaa irratti ramadaanni baatiin ramadaanaa baatiin kabajamaan baatiin jaallatamaan dhufee jira inni kun sadarkaa tokkoffaa irratti baay'ee tokko na gammachiise alhamdulillah rabbiin kabaranaa kabara hundaan waa godhu lammaffaa irratti biyya keenya keessatti maaltu ta'e guyyaa kaleessaatiif guyyaa dhamaa dhageessa jedhu irratti gammachuun qaba innis guyyaa kaleessaa waa'ee covid-19 ilaalchisee namoonni 966 namoonni tuttuqqee yookaan nikikkiidhaan shakkii qaban shakkii shakkamanii mana qorannoo yookaan mana qophaa keessatti qoratamaa turan bilisa ba'anii gara maatii isaaniitti makamanii jiran namni tokkolleen keessaatu dhukkuba kanaan hin qabamini jechuudha yookaan dhukkubni kun irratti hin argamin guyyaa hadhaati soo haaluma wal fakkaatu namni 933 dhukkuba kanaan shakkamanii warri qoratamaa turan keessaa namni tokko qofa dhukkuba kanaan yoo qabamu namni 932 immoo bilisa ba'ee maatii isaaniitti nagaan deebi'anii jira alhamdulillah kunis waan guddaadha jechuudha egaa gammachuun kan koo naan tokko lama gammachuu waan takka lamatu na gammachiiseera jedhu isa kanadha inni kan biraa ammaasis kan isiniif qabadhee dhiyaadhe qophiin aluma wal fakkaatuun kan amma dura ani isinii dhiyeessu qophii covid-19 ti egaa odeeffannoo qulqulluu fi dhugaa ta'e irratti kan hundaa'e informeeshinii dhugaadha kan isinii dhiyeessu saatii kana guyyaa kaleessaa akka carraa ta'e viidiyoo waraabne ammoo hadhaa naaf kolchaa kaleessaatiif har'a haala qindaa'aa ta'een isiniif qabadhee dhiyaadheera haga xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa isiniin jedha egaa akka guutuu waliigalaatti hamma guyyaa hadhaa harri guyyaa 112 qaqqabee jira jechuudha erga covid-19 kun aalamatti gadhiifame hamma guyyoota amma kana keessatti namoota meeqa dhukkubni kun qabee jira isa jedhuu fi namoota meeqa lubbuu namoota meeqa galaafateera akkasuma namoota meeqatu immoo dhukkuba kanarraa dandamate isa jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Egaan akka guutuu aalama addunyaa kanaatti namni dhukkuba kanaan hamma hadhaatti qabamee jiru nama miiliyoona 2,78,600 fi nama miiliyoona 2,786,743 akka waliigalaatti namni lubbuu dhaban dhukkuba kanaan erga lakkoo guyyaa 112 kana keessatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam miiliyoona takkaa fi 94,470 akkasuma namni dhukkuba kanarraa dandamatee gara maatii isaatti galee haga ammaatti jechuudha nam 771 fi 14 dhukkuba kanaan erga qabamaniin booda fayyanii gara maatii isaaniitti makamanii jiru jechuudha. Kunneen akka waliigalaatti ammoo gara tarree tokko haga 10 warra jiranitti isin dabarsaa kabajamtoota dhaggeeffattoota tokko. Egaa guyyaa hadhaa biyya Ameerikaa keessatti namni 703 lubbuu dhabeera dhukkuba kanaan akkasuma namni 8,033 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'ee jira. Akka waliigalaatti nam 800 fi 94,400 fi 75 sadarkaa tokkoffaa irratti argamti Ameerikaan. Ispeen guyyaa hadhaa nam 300 fi 67 dhukkuba kanaan lubbuu dhabaniiru biyya Ispeen keessatti. Akkasuma nam 6,740 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'anii jiru. Akka waliigalaatti biyya Ispeen keessatti nam 2,200,764 sadarkaa lammaffaa irra jirti. Itaaliin guyyaa hadhaa nam 420 lubbuu dhabanii jiran biyya Itaalii keessatti. Akkasuma nam 3,021 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan yoo galmaa'an akka waliigalaatti nama 100,000 fi 92 fi 994 sadarkaa sadaffaa irra teesseerti jechuudha Itaaliin. Faransaay sadarkaa afuraffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan du'es ta'e namni dhukkuba kanaan qabame hin jiru. Akka waliigalaatti nam 158 fi 183 sadarkaa afuraffaa irratti argamti. Jarmaan guyyaa hadhaa biyya Jarmaatti namuma 2 qofa kan du'e dhukkuba kanaan nam 455 dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa qabamee ooleera.
akka waliigalaatti biyya Jarman keessatti nam 153 fi 584 sadarkaa shanaffaa irra jirti Jarman. UK'n sadarkaa ja'affaa irratti kan argamtu guyyaadhaa nama 700 fi 68 du'aan dhabdee jirti dhukkuba kanaan. Akkasuma biyya UK keessatti guyyaadhaa nama 5,300 fi 86 dhukkuba kanaan galmaanii oolaniiru. Akka waliigalaatti biyya UK keessatti nama 143 fi 464 qaqqabee jira. Kanaan sadarkaa ja'affaa irratti argamti UK'n. Turkiin sadarkaa torbaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa biyya Turkiitti kan du'aan dhukkuba kanaan du'aan boqate nam 109 yoo ta'u garuu dhukkuba kanaan namoonni qabaman nam 3,122 jechuun guyyaadha biyya Turkiitti. Akka waliigalaatti nam 104,900 fi 12 sadarkaa torbaffaa irratti argamti. Iraan sadarkaa 8ffaa irratti kan argamtu guyyaadha nam 93 du'aan boqatee oolee jira. Akkasuma guyyaadha nam 1,168 dhukkuba kanaan galmaanii oolaniiru. Biyya Iraanitti akka waliigalaatti nam 88 fi 194 sadarkaa 8ffaa irratti argamti. Saglaffaan Chaayinaadha guyyaadha. Chaayinaan uumaa biyya Chaayinaatti dhukkuba kanaan kan du'es ta'ee kan du'e hin jiru namoonni 6 garuu biyya Chaayinaatti guyyaadha dhukkuba kanaan qabamanii oolanii. Akka waliigalaatti 82 fi 804 sadarkaa saglaffaa irratti teessirti jechuudha Chaayinaan. Ruusiyaa 10ffaa irratti argamti nam 60 guyyaadha du'aan boqateera. Akkasuma nam 5,000 fi 849 dhukkuba kanaan guyyaadha galmaanii oolaniiru jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Ruusiyaatti nam 68 fi 622 maan sadarkaa 10ffaa irratti argamti Ruusiyaan. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota koo kunniin sadarkaa tokko haga sadarkaa 10 warra jiranii isinii dhiyeessee informationii qulqulluu fi dhugaa irratti hundaa'e jechuudha. Isaan kana yoo isinitti tole like godhaa akkasumas share godhaa akkasuma immoo peejii kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Egaa kunneen sadarkaa tokko haga 10 erga ilaalleen booda kanneen biyya Arabaa kanarraa ta'e xiqqoo ilaalla. Guyyaa hadhaa biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti namni 6 du'aan boqateera dhukkuba kanaan jechuudha. Akkasuma namni 1,172 immoo guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'ee ooleera. Akka waliigalaatti nam 15,100 fi 100 fi nama 2 qaqqabee jira jechuudha biyya Saudi kana keessatti namoonni dhukkuba kanaan qaban. Akkasuma Dubaayin guyyaa hadhaa nam 8 du'aan boqatee jira. Nam 525 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabamanii jiru. Akka waliigalaatti nam 9,000 fi 281 qaqqabee jira biyya Dubaay keessatti. Qatar guyyaa hadhaa homaan duunee nam 700 fi 61 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaanii jiru. Akka waliigalaatti nam 8,000 fi 525 qaqqabdee jirti jechuudha Qatar. Bahareen guyyaa hadhaa namni 289 dhukkuba kanaan yoo qabamu namni du'eemaan jiru. Akka waliigalaatti biyya Bahareenitti nam 2,506 qaqqabee jira jechuudha. Oomaan Beerut guyyaa hadhaa Kuwait keessatti guyyaa hadhaa namni tokko du'aan yoo boqatu namni 215 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabamee ooleera. Akka waliigalaatti nama 2,614 qaqqabee jira jechuudha biyya Kuwait keessatti jechuudha. Oomaan guyyaa hadhaa nam 74 dhukkuba kanaan galmeessiteerti. Akkasuma akka waliigalaatti nam 1,790 qaqqabee jira biyya Oomaan keessatti jechuudha. Egaa kunneen kan biyya Arabaa gaggabaabsee isinii dhiyeessedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota koo kan biyya keenyaa kan biyya Afrikaatti achi isin dabarsaa gaggabaabsee isaan isinii himaa jechuudha. Egaa guyyaa hadhaa biyya Liibiyaa keessatti namni 6 akka waliigalaatti nama 60 qaqqabee jira biyya Liibiyaa keessatti. Akkasuma Egipti keessatti guyyaa hadhaa namni 7 du'aan yoo boqatu namni 201 dhukkuba kanaan qabamee ooleera. Akka waliigalaatti nam 4,092 qaqqabeera jechuudha biyya Egipti keessatti. Suudaan guyyaa hadhaa namni 3 du'aan boqateera dhukkuba kanaan. Akkasuma namni 12 immoo dhukkuba kanaan qabamee ooleera jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Suudaan keessatti nama 174 qaqqabee jira.
Egaa Soomaaliyaan nam 328 qaqqabdee jirti. Akkasuma Eertiraa keessatti nam 39 qaqqabee jira. Itoophiyaa keessatti guyyaa har'aa namni tokko dhukkuba kanaan yoo qabamu akka waliigalaatti nama 117 qaqqabee jira. Suudaan Saawuz Afrikaa keessatti akka waliigalaa nam 3,953 qaqqabee jira. Morookoo keessatti nam 3,692 qaqqabee jira. Guyyaa har'aa namni 124 biyya Morookoo keessatti dhukkuba kanaan qabamee ooleera jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota viidiyoo koo qophiin guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Inshaallah haga rabbiin jennaan boruu qophii wal fakkaatu walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.